ABO fi KFO'n mootummaa ce'umsaa waloo waraana bilisummaa Oromoo hammate akka hundeessaniif jilli amaanaa itti kenname. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya oduu kanaa fi kanneen biroo kan biyya keessaa fi biyya alaas qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra hanga xumuraatti waliin turaa. ABO fi KFO'n mootummaa ce'umsaa waloo waraana bilisummaa Oromoo hammate akka hundeessaniif jilli amaanaa itti kenne jedhame. Jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo garaagaraa adda bilisummaa Oromoo ABO fi Koongirensii Federaalawaa Oromoo KFO dabalatee guyyaa 3 magaalaa Finfinneetti geggeeffame rakkoo siyaasaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa furuuf mootummaan ce'umsaa waloo ABO fi KFO'dhaan akka hundaa'uu qabu himaniiru. Mootummaa ce'umsaa waloo jedhan keessatti ammoo yeroo ammaa mootummaa waliin walitti bu'iinsa keessa kan jiru waraana bilisummaa Oromoo qaama nageenya kabachiisaa naannoo Oromiyaa ta'uun akka hammatamus walii galaniiru. Jilli paartilee lameenii fi jaarmiyaalee adda addaa irraa hirmaatan kun rakkoolee siyaasaa fi waraanaa Oromiyaa keessa jiruuf jireenya uummataa irratti danqaa ta'e irratti yaada furmaataa barbaaduudhaaf gurraandhala 19 bara 2025 akka lakkoofsa faranjootaatti kaasee guyyoota 3 magaalaa Finfinnee hoteela Ililleetti taa'amaa tureera. Marii kana irratti qaamni mootummaa akka hin hirmaanne paartilee lameen irraa namoonni gariin kan himanii fi ibsa jila kanaa ilaalchisee mootummaan naannoo Oromiyaas ta'ee federaalaa ibsa deebii hanga ammaatti kenne hin jiru. Jilli jaarmiyaalee kanneenii marii isaanii irratti rakkoo siyaasaa fi nageenyaa Oromiyaa keessa jirtu irratti bal'inaan mari'achuu fi yaada furmaataa akeekuu ibsa baasee irratti akeekeera jechuunis kaa'ameera. Jilli ABO fi KFO akkasumas jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa argaman kun Oromiyaatti nagaa waaraa deebisuun gahee isaanii fi kan paartilee kanneenii ta'uu ibsa godhaniiru. Sababa walitti bu'iinsa humnoota nageenyaa mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo irraa kan ka'e kutaalee Oromiyaa irra caalaan isaa erga nagaa dhabee bubbuleera. Jillichis ibsa baase irratti waraanni Oromiyaa keessa dhaabbatee nagahaan akka bu'uu fi nageenyi uummataas haala amansiisaa ta'een akka tikfamuu qabu walii galuun dhimma kana ABO fi KFO'n dirqama ofitti fudhatanii wantoota humni isaanii danda'e hunda akka godhanis walii galaniiru. Kora ABO fi KFO waliin taasifaman kana irratti jillichi mootummaa ce'umsaa hundaa'uu akka qabu amaanaa isaaniitti kennuu ibsi bahee eereera. Mootummaan Itoophiyaa fi waraanni bilisummaa Oromoo marsaa lamaaf Taanzaaniyaatti marii nagahaa taasisuun osoo waliin galin hafanii turan. Ergasii ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa Jaalsanyii Nagaasaa yookaan Yaadasaa jedhamuun beekamu mootummaa naannoo Oromiyaa waliin waliigaltee nagahaa mallatteessuun gara qabsoo nagahaa mootummaan waamicha gochaa tureetti makamaniiru. Ergasii teebbana sadarkaa biirootti gorsaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uunis muudamni haaraan kennamuuf hin dhagahameera. Haa ta'u malee ajajaa ol'aanaa waraana bilisummaa Oromoo fi ABO Jaalmarroo Dirribaa fi mootummaan waliigaltee nageenyaarra waan hin geenyeef ammas kutaaleen Oromiyaa adda addaa keessaa wal waraansi ifatti jira. Kun ammoo jiruu fi jireenya hawaasaa akka malee gaaga'uu irra darbee lubbuu namoota nagahaas gidduutti darbaatiin kan jiruu fi jilli magaalaa Finfinneetti ABO fi KFO jaarmiyaalee hawaasa Oromoo garaagaraa waliin geggeessan Oromiyaatti nagaha fiduuf hanga uummanni bilisa tahee mootummaan mataa isaa filatutti mootummaan ce'umsaa paartilee kanneeniin hundaa'uu akka qabu ibsa baasan keessatti eeraniiru. Mootummaa ce'umsaa kana keessatti ammoo akka qaama nageenya naannichaa kabachiisutti waraana bilisummaa Oromoo hammatamuu qabas jedhameera. ABO fi KFO'n filannoo Itoophiyaa darbee paartiin badhaadhinaa mo'atee aangoo qabate irratti kan hin hirmaannee fi paartii badhaadhinaa irraa kan hafe Oromiyaa keessatti paartilee gurguddoo socho'aa akka hin jirres ibsa kanaan kaasaniiru. Haa ta'u malee mootummaa ce'umsaa amma paartilee lameen akka hundeessaniif jilli kun amaanaa itti kenne jedhu keessatti osoo mootummaa waliin araara hin buusin waraanni bilisummaa Oromoo hammatuu danda'a kan jedhu ammoo gaaffii ifaa ta'eetiin jira. Ibsi kun ABO fi KFO'n uummata Oromoo mootummaa isaa haala dimokiraatawaa fi bilisa ta'een hanga filatutti akkasumas tajaajila uummataa barbaachisu kan kennu mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa paartilee Oromiyaa fi qaama dhimmi ilaallatu hunda hammatee yeroo murtaa'eef akka hundeessan amaanaa nutti kennaniiru jechuun ibsa baasaniiru. Dabalataan jilli jaarmiyaalee hawaasaa Oromoo adda addaa irraa walgahii kana irratti argame waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n nagaha amansiisaa Oromiyaa keessatti buusuudhaaf qooda ol'aanaa akka qabu amanuun ABO fi KFO'n waraanni kun bulchiinsa siyaasaa mootummaa ce'umsaa waloo Oromiyaa hundeeffamu jalatti itti gaafatamummaa fudhatee seera nagahaa fi daangaa Oromiyaa akka tiksuu danda'u haala barbaachisaa akka ta'e qindeessanii fi guutaa isaanii amaanaa nutti kennameera jechuun ibsa kaleessa bahee kanarratti eeraniiru.
Garuu waraanichi akka qaama nageenyaatti akka hammatamu kan jedhu kun loltoota waraana bilisummaa Oromoo ajajaa duraanii zoonii giddu galeessaa Jaalsanyii Nagaasaa waliin nagahaan walii galan moo kan amma bosona jiru kan jedhu hanga ammaatti wanti ifa ta'ee hin jiru. Mootummaan Itoophiyaa hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo shororkeessitoota jechuun erga galmee irratti galmeessee bubbulee jira. Paarlaamaan Itoophiyaa TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo kanam maqaa shanee fi warra TPLF shororkeessaa jedhuun erga ibsanii galmee irratti kaasanii booda mootummaa waliin kan taasisan hordofee paarlaamichi TPLF galmee kana jalaa deebisee haqee ture. Mootummaan waraana bilisummaa Oromoo waliin jaarsummaa biyyoota akka Ameerikaa, Keeniyaa, Noorweeyin marii nagahaa milkii dhabe haa geggeessuu malee galmicha jalaa garuu hin haqne jechuun dubbatamaa jira. Marii mootummaan irratti hin hirmaanne jedhamee kana irratti akkamiin murteewwan kanneen paartiin mormituu aangoo siyaasaa fi kaan of harkaa hin qabne hojiirra oolchuu akka danda'u garuu ifaa miti. Daangaalee akka Matakkal, Mooyyalee, Madda Walaabuu, Dirree Dhawaa fi kanneen irraa citanii naannoo biraa keessatti galan kanneen gara Oromiyaatti deebi'aniif ABO fi KFO irratti hojjetu akka qabanis hirmaataniiru. Akkasumas ABO fi KFO'n sirni gadaa siinqee gadi fageenyaan qoratamee uummata wajjin marii bal'aan taasifamee haaromsi jaarraa keessa jirru wajjin kan wal madaaluu itti taasifamee sirna Oromoon itti bulu akka ta'uu danda'u waan barbaachisu hunda akka taasisan amaanaan itti kennameera jechuun ibsichi ni mirkaneessa. Dhuma irratti akkaataadhuma sirna gadaa fi duudhaa uummata Oromoo kanaan dura baratameen mirgi sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiraatanii akka kabajamuu qabus dhaamaniiru jechuun ibsi kun ni eerama. Injifannoon Adwaa injifannoo Afrikaanota hundaati jechuun raayyaan ittisa biyyaa ibse. Guyyaa injifannoo Adwaa 129ffaan mata duree Adwaa injifannoo uummattoota gurraachaa jedhamu kan kabajamu ta'uu raayyaan ittisa biyyaa beeksiseera. Guyyaa injifannoo Adwaa yeroo 129ffaadhaaf kabajamu ilaalchisee raayyaa ittisaatti daayireektarii ijaarsa xiinsammuu Meejar Jeneraal Indaalkaachoo Waldaa Kidaan ibsa kennaniiru. Injifannoo Adwaa injifannoo Afrikaanota hundaati jechuun kan dubbatan yommuu ta'u guyyicha sagantaalee adda addaan bifa ho'aa ta'een kabajuudhaaf koreen hundaa'ee qophiin taasifamaa jiraachuus ifa godhaniiru. Ayyaanichi sadarkaa naannootti magaalotaa fi imbaasiiwwanii fi misiyoonotatti ni kabajama jedhamee kan dubbatamu. Adwaan injifannoo waloo tokkummaa cichoomina kaayyoo fi mallattoo gootummaa ta'us Meejar Jeneraal Indaalkaachoo Waldaa Kidaan himaniiru. Meeshaaleen kontiroobaandii garaagaraa birrii miiliyoona 21 olitti tilmaamamu to'atamuun himame. Poolisiin Federaalaa Itoophiyaa meeshaalee kontiroobaandii garaagaraa birrii miiliyoona 21 olitti tilmaamamu to'achuu beeksiseera. Akkaataadhuma kanaan miseensonni poolisii Federaalaa Itoophiyaa kutaa poolisii dafee dhaqqabaa kaaba bahaa konkolaataa koodii 3-1524 ET sanada sobaa fayyadamuudhaan waan seera qabu fakkeesse meeshaalee kontiroobaandii birrii miiliyoona 21 fi 372 olitti tilmaamamu fe'uun ulaa sakatta'insaa Arseemaa Dabra Birhaan dabaruudhaaf osoo yaalaa jiru to'annoo jala ooluu ifa godhaniiru. Konkolaachisaa osoo jiru meeshaalee shiishaa hedduu sigaaraa garaagaraa fi huccuu boondaa konteenara keessa dhokfame ta'uun to'atamuun dhimmichi qoratamaa jiraachuu odeeffannoon poolisii Federaalaa Itoophiyaa fuula isaanii irratti ibsa godhan ni mul'isa. Obbolaan lamaan Liibiyaatti ugguramanii birrii miiliyoona 3.6 itti gaafatamuun himame. Obbolaan lamaan kunneen Boorana Bahaarraa dallaalaan Xaaliyaanii singeessina jedheen biyyaa baafamuun Liibiyaatti gurguramuun hanga dhiigni irraa coputti dhaanamaa fi asiidiin itti naqamuutti himameera. Maqaan dargaggoota kanneenis Hullee fi Galgaloo Xayyib kan jedhamaniif barattoota kutaa 8 fi 9 akka ta'anis himamam. Liibiyaatti wanbadoonni isaan ugguran warri dargaggoota kanaa tokko isaaniitiif birrii miiliyoona 1.8 akka kaffalan gaafataa jiraachuu dubbataniiru. Yoo mallaqa hin kaffalle ta'ee kalee keessaa baafnee gurgurra jedhanii akka doorsisaa jiranis miseensi maatii isaanii himeera. Haala dargaggoonni kunneen keessa jiran Wasiil yookaan abbeeraan isaanii obbo Nageessaa Midhaagduu Boorana Bahaa magaalaa Nageellee irraa bilbilaan BBCtti himeera. Hullee fi Galgaloon warri isaanii osoo hin mariisisin karaa galaanaatiin Xaaliyaan, Ameerikaa fi Jaarmanitti singeessina jedhamuudhaan dallaalaan manaa baafaman. Haatii fi abbaan isaanii addaan bahanii gargar fagaachuudhaan waan jiraataniif ijoollee isaanii biyyaa bahuu kana hubatanii erga bubbulee jechuunis dubbataniiru. Obbolaan kunneen mana barnootaa garaagaraatti barataa kan turan yommuu ta'u Hulleen Waadaraa bakka haati isaanii jiranitti kutaa 8ffaa kan baratu turee fi Galgaloon ammoo Nageelletti kutaa 9 kan barataa turedha. Haalli itti Liibiyaa dhaqan maatiin kan hin beekne yommuu ta'u baatii 3 dura Liibiyaa qaqqabuun isaanii bilbilaan itti himamu miseensi maatii isaanii himaniiru.
jalqaba maatiin kan hin amannee fi Liibiyaatti erga butamanii ammoo ji'a 5 guutaniiru akka ta'es dubbataniiru. Dhalataan Itiyoophiyaa Hamaasiin waggaa 10 dura to'atame gadhiifamuun himame. Dhalataan Itiyoophiyaa Aveeraa Mangistuu kan bara 2014 keessa Hamaasiin qabame namoota 5 biraa waliin sanbata gurraandhala 22 bara 2025 gadhiifamuun himameera. Lammii Israa'el kan ta'e Aveeraa Mangistuu waggoota 10 oliif Gaazaa keessa tureera. Haa ta'u malee haaluma waliigaltee dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Hamaas gidduutti taasifame Israa'eloota biroo 5 waliin gadhiifamuun himameera. Aveeraan Itiyoophiyaa magaalaa Gondar bara 1987 kan dhalatee fi butamuun isaatiin dura Gaazaa irraa kiiloomeetira 13 qofa fagaatee kan argamu magaalaa qarqara galaanaa Ashkeloon jedhamu keessa jiraachaa akka ture himama. Fulbaana 7 bara 2014tti Aveeraa Mangistuun osoo gara kaaba Gaazaatti qaxxaamuruu himan achitti loltoota Hamaasiin qabame. Ergasii booda akka gadhiifamuuf maatiin isaa duula gaggeessaa turaniin fira Aveeraa kan taatee fi akka gadhiifamuuf duula qindeessaa kan turte Xiilaa Faantaa kan jedhamtu mootummaa Israa'el irraa deeggarsa dhabuun bara 2023tti miidiyaatti himtee turte. Aveeraa Mangistuu waliin har'a kan gadi dhiifame kan biraa Hishaam Al-Saayid jedhama. Musliima lammii Israa'el kan ta'e Hishaam bara 2015tti Gaazaa seenuun Hamaasiin akka qabames ni himama. Xiilaan akka dubbattetti dhimmi Aveeraa fi Himaash xiyyeeffannoo dhabuun isaa loogii Yihuudotaa Itiyoophiyaa fi Araboota Israa'el irra jiruun kan wal qabatu jetteerti. Aveeraan nama hawaasni hin jaalanne natti fakkaata, kunis sababni sanyii isaa rakkoo dhukkuba sammuu fi naannoo hiyyeessaa Ashkeloon keessatti waan guddateef jechuunis kaasteerti. Elon Musk hojjettoota federaalaa US'n hojii milkeessitan tarreessaa yookaan gadhiisaa jechuun dubbate. Hojjettoonni mootummaa federaalaa Ameerikaa sanbata darbee imeelii hojii torbee darbe keessa milkeessan akka tarreessan yookiin hojii isaanii akka gadhiisan gaafateera. Kunis bulchiinsa Tiraamp irraa oduu hojjettoota federaalaa ilaallatu boodana kan dhagahame yommuu ta'u, namni Tiraampiif amanamaa ta'e dureessi addunyaa kan Elon Musk miidiyaa hawaasaa X irratti imeeliin torbee darbee keessa maal akka hojjettan gaafatu isaan qaqqaba jedhee barreessuun booda imeeliin kun hojjettoota federaalaatti ergamuun himame. Deebii hin kennan taanaan akka hojii isaa gadhiisan ni ilaalama jechuunis deebiseera. Elon Musk baasii mootummaa hir'isuudhaaf jecha hojjettoota ari'uu dabalatee tattaaffii jabaa taasisaa kan tureef ergaan yeroo kan qaqqabu mata duree torbee darbe maal hojjette jedhamu yoo ta'u, qaamni erge ammoo qabeenya humna namaa akka ta'es agarsiiseera. Dhaabbanni humna namaa mootummaa federaalaa The Office of Personnel Management jedhamu kun sirrii tahuu miidiyaatti himeetiin jira. Akka qaama waadaa bulchiinsa Tiraamp caasaan mootummaa kun hojjettoonni federaalaa hooggantoota isaanii eeruun guduunfaa hojii isaanii torbeedhaan akka dhiyeessan gaafachaa kan jiru yommuu ta'u, koppii imeeyilii isaanii kan BBC'n argate hojjettoonni wixataa halkan qixxee dura waan darbe keessa raawwatan qabxii 5 akka ibsan kan gaafatu ta'us ifa godhameera. Federeeshiniin hojjettoota mootummaa Ameerikaa gamtaan guddicha hojjettoota federaalaa bakka bu'u erga kana hamaa fi kabaja kan hin qabne jechuudhaan kan qeeqe yommuu ta'u, hojiirraa ari'amuu seeraan ala tahee kamiyyuu akka himatu akeekeetiin jira. Daarektarri hariiroo biiroo odeeffannoo federaalaa Ameerikaa Kaash Paatel hojjettootaaf imeelii barreessan dhaabbata The Office of Personnel Management deebii kamiyyuu kennuu adda kutuun akka qaban himeera. FBI keessatti waajjira daarektara adeemsa odeeffannoo kennuuf gaafatama qaba, kanas akkaataadhuma hojii waajjira kanaan kan ilaallu ta'a jechuunis dhaaduu isaanii dhageessaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya oduu namaaf isiniif qopheessine kan hanga ammaatti dhageeffattaniidhaan waliin waan turtaniif galatooma.